Bulchiisni magaalaa Adaamaa ayyaana Faazigaa sababeeffachuun lammiilee harka qalleeyyii 800 ol ta'aniif deeggarsa akaakuu garaagaraa qarshii 900 olitti tilmaamamu kenne. Deeggarsa kenname kana irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dabalatee qaamoleen hooggansa magaalichaa biroo argaman. Deeggarsa taasifame irratti argamuun ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee magaalaan Adaamaa giddugala hawaasni magaalichaa jiruuf jireenya isaanii sadarkaa adda addaa keessa jiran kan of keessatti hammatte ta'uu ibsanii tibba yeroo ayyaana namni kamuu sadarkaa isaatti gammadee akka jiraatuuf yaadamee deeggarsa kennameedha jedhan. Egaa magaalli keenya magaala guddaa jiraattonni sadarkaa garagaraa irra jiraatan keessa jiraatanidha. Warri qabeenya qaban akkuma jiran warri harka qalleeyyiin magaala keenya keessa ni jiraatu. Kanaaf yeroo ayyaanaa namni hundinuu sadarkaa isaatiin gammadee akka jiraatu, hiyyeessis dureessis hundinuu sadarkaa isaatiin akka jiraachuu danda'u warra qabanirraa walitti qabuudhaan abbootii qabeenyarraa uummata keenyarraa walitti qabuudhaan warra immoo harka qalleeyya ta'an bira dhaabbachuun aadaa baramaa dhufeedha. Uummanni aadaa wal gargaarsaa cimaa akka dhufu, aadaan gammachuu waliin qooddachuu cimaa akka dhufu yeroo gaddaas akkuma kana waliin dhaabbachaa ture jira. Amma immoo ayyaana gammachuu kana hundi akka gammaduu fi waliin jireenya uummataa cimsuuf aadaa obbolummaa uummataa cimsuuf irratti kan kaayeffateedha. Deeggarsi kenname kun baajata mootummaa osoo hin taane abbootii qabeenya magaalichaa irraa walitti kan qabame ta'uu ibsaniiru obbo Haayiluun. Gargaarsa amma taasisaa jirru gargaarsa baajata mootummaarraa akka magaalaatti goonu osoo hin taane abbootii qabeenyarraa abbootii keenyarraa warshaalee magaalaa Adaamaa keessa jiranirraa lukkuuleen argitan warra horsiisa lukkuu irratti bobba'anirraa killeen amma asitti argitanis warra inisheetifii garagaraa irratti bobba'anirraa walitti qabuudhaan godhamaa jiru. Kana gochaa hin jirruuf wal bira dhaabbachuu, wal jajjabeessuu, waliin jireenya uummataa cimsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Kaayyoon isaa inni guddaan nuti mallattoodhaaf haala kanaan asitti haa goonu malee uummanni kana argee ollaa isaatti akka wal gargaaru, waliin akka nyaatu, ayyaana akkuma aadaa isaa duriitti deebi'ee waliin akka kabaju cimsuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Aadaan deeggarsaa kun cimee akka itti fufuus obbo Haayiluun ergaa isaanii dabarsan. Hojiin kun cimee akka itti fufu gochuuf aadaa godhachuudha. Inni guddaan aadaa wal gargaarsaa cimsuudha. Inni guddaan ofittummaa keessaa bahee namni waan qabu qooddatee waliin jiraachuu cimsuudha. Itti fufiinsa isaa mirkaneessuuf isa kana gochaa hin jirru yoo xiqqaate uummanni hojjetee jiraachuu akka danda'u cimnee hojjechuudha. Wabii nyaataa keenya mirkaneessuuf hojii hojjetamu cimnee milkeessuudha. Aadaa wal gargaarsaa itti fufee jiraachuu danda'a. Isa immoo sirna goonee hojimaata buusaa gonoofaa mootummaan naannoo Oromiyaa labsee hojii irra oolchuudhaan yeroo rakkoos akkuma kana uummanni akka waliin wal gargaaru gochuuf kan hojjetamu ta'a jechuudha. Ayyaana Faazigaa bara kanaa sababeeffachuun hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana Faazigaa bara 2016 isin ga'e jechuun hawwii qabanis ibsaniiru. Duraan dursee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf baga ayyaana Soomayikaa bara 2016 nagaan geessan isiniin jecha ayyaanni bara kanaa kan nagaa, kan jaalalaa, kan gammachuu akka fayyaa akka isiniif ta'u hawwii koo ibsaa. Ayyaana kana yommuu kabajnu warra hin qabne gargaaraa, maaddii qooddachaa akka waliin kabajnu dhaamsa koo dabarsaa. Ayyaana kana kabajuu keessatti of eeggannoo barbaachisu gochuudhaan uummanni ayyaana isaa akka kabaju carraa kanaa waamicha dabarsuun barbaada. Galatooma. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Waadoo Abdulkariim haasaa taasisaniin deeggarsi kenname kun qindeessummaa waajjira buusaa gonofaa magaalichaa ta'uu ibsanii deeggarsi kun ayyaana Faazigaa sababeeffachuun lammiilee harka qalleeyyii ta'aniif abbootii qabeenya fi waldaalee adda addaa irraa walitti qabuun lukkuu, killee, zayitaa, daakuu fi ro'oota lammiilee kanneeniif kan kenname ta'uu ibsanii waliigalatti deeggarsi kenname kun lammiilee harka qalleeyyii 800 waliif kan kenname ta'uu ibsaniiru. Akka waliigala magaalaa Adaamaatti guyyaa ayyaana Faazigaa sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii jireenya qaala'insaa keessa jiran kana ayyaana kana gaddaan osoo hin taane gammachuudhaan akka dabarsaniif magaalaa kana keessatti hojjettoota waardiyoota adda addaatii fi galii gadi aanaa qaban kana calaluudhaan yoo xiqqaate gara nama 800 ol guyyaa har'aa kana deeggarsi kennamuu danda'amee jira. Deeggarsi kun akaakuudhaan yoo ilaalamu horii qalmaa keessaa ro'oota akaakuun isii gara ro'oota 80 ol ta'uu qaba. Hanqaaquun adda addaa jira. Yoo xiqqaate gara hanqaaquu 2300 akkasumas lukkuuleen adda addaa jira, daakuun adda addaa jira, zayitiin adda addaa jira. Egaa kaayyoon kana goonuuf paartiin badhaadhinaa yookiin mootummaan kenna aantummaan isaa uummata.
ummata irraa kaanaa jechaadha. Maaliif ummanni magaalaa kana keessa jiru akkuma ummanni Waaqaba jiru ummanni harka qalleeyyii jira. Harka qalleeyyiin kun ayyaana kanarratti gammachuudhaan akka ayyaana fi kana dabarsuu danda'u mootummaan keenya paartiin keenya ummata kana cinaa jettee jajjabeessaa jira. Haala kanaan kan sadarkaa kanatti kennamu qofa osoo hin taane sadarkaa kutaalee magaalaa hundattuu warra as dhufuu hin dandeenye warra dhukkubsattoota fi alga raqiisan sadarkaa achitti kan kennamaa jiru ta'uu isaati. Haalli waliigalaa magaalaa keenya kana fakkaata tilmaamni isaa kan walitti qabnee hoggalaan yoo xiqqaate 900 ol kan ta'u guyyaa har'aa harka qalleeyyii magaalaa Adaamaa keessa jiru kanaaf kan kennameetu jiru ta'uu isaati jecha. Qaamoleen hawaasaa deeggarsa fudhatanis guddoo kan gammadan ta'uu yaada isaanii raadiyoo EBS'if kennanii jiru. Ani Gadaa Gootoreen jedhama. Bataami gammachuutu natti dhagahamee dhuguma hin argama seenee dhufnaan argadheetan gammadee gammachuudhaan galeessuudha kana argachuu kiyyaaf natti dhagahamee nan gammade. Ayyaana Faasikaa akkuma anallee ga'e isinillee hundumaa akka Itoophiyaatti baga ayyaana waggaatiin isin hin ga'een jedha.